kabajamtoota maatii koo ijji waan argee amanaa akkuma jedhamu daawwataan YouTube chaanaalii tokko seenee viidiyoo bareedaa fi barsiisaa hamma fedhe yoo hojjennellee tambineelii yookaan cover page waan sana sirriitti ibsuu danda'u hin hojjenne taanaan viidiyoo kana tasuma daawwachuu hin danda'u. Arrasaa wajjin ilaalla. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaa teek kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin ittiin argattanidha. Maatii kanaaf haaraa warri taatan sabbistanii subscribe gochuudhaan maatii akkanaaf taatan isin affeeretiin jira. Kallattumaan gara viidiyoo barnoota keenya irratti ceenaa turtii gaarii qabaadha. Irra guddoon keenya bilbilaa waan fayyadamnuuf bilbiluma isinitti agarsiisuu barbaade. Bilbila keenya irra seenuudhaan kiroomii keenya erga bannee booda kiroomii sarchi baaree gubbaa irratti akkuma argaa jirtanii asirratti maal jennee barreessinaa canva.com jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. So haala kanaan barreessuu keenya cheek erga godhannee booda akkuma argaa jirtan canva.com jennee erga barreessinee booda go jennaan jechuudha yookaan sarchi goona jechuudha. Haaluma salphaa ta'een isa kanatu nu dhufaa jechuudha. So asirratti interfeesiin kun gaafa nu dhufu wanta hojjechuu barbaadnu sana jalqabuudhaaf gara jalqaba irratti pilaasii mallattoo jirtu kana yeroo tokko cuqaasnaa jechuudha. Gaafa yeroo tokko cuqaasnu sarchi baaree gubbaa irratti wanti nu hojjechuu barbaadnu akkuma beekamu tambineelii waan ta'eef tambineeli jennee barreessine jechuudha. Ishee jalqaba irra jirtu kana saayizii inni ittiin hojjetu waan ta'eef just hin filanna jechuudha. So tambineelii kana erga filannee booda tambineeliin nuti hojjennu suni istaayiliin yookaan immoo foormiin isaa maal akka fakkaatu barbaanna. Just wantoota amma asirratti nu tarreeffaman kana keessaa naaf bareedaa wanta nan hojjedhu sana aakti naa godhuu danda'a wanta jettanii yaaddan kana keessaa filattu jechuudha. So kana keessa gaafa filannu immoo baay'atee bakkuma tokkotti bahee jira amma kun tambineelii gosa hunduu jechuudha. As keessaa nuti kaatagoraayiz goonee gaafa keessaa baafan yookaan fakkeenyaaf har'aa kan inni hojjechaa jiru tambineelii yoo ta'e tambineeliin akkamitti hojjetama jedhee gubbaarratti tambineeli jennee bakka sarchii kanarratti yoo tambineeli jennee asirratti barreeffanne maaltu nu baha tambineeliidhaaf kan ta'u qofa nu baha jechuudha asii galee. So fakkeenyaaf tiraavil yookaan deemsa afan barbaada. Tambineelii deemsa yookaan namni gaafa tiraavilii godhu agarsiisuu danda'u hojjechuu barbaada jechuudha. Tiraavil jedhee gaafa barreesse sarchi godhe kanneen tunaa bahii jechuudha. Kanneen keessaa sarchi goonee kan jaalannu kan bakka nuti deemnu sana wajjin nu wal fakkaatu just naa bareedallee jennee kan amannu as keessaa tokkicha filannaa jechuudha. Haaluma kanaan yaaliidhaaf ittiin hojjechaa jirra waan ta'eef tokkicha as keessaa haa filannu. Akkuma argaa jirtan tiraavil viloogan jedhu kana yookaan isa dhaabbatee jiru kana haala kanaan filadheetiin jira jechuudha. Kuni maal agarsiisaa tiraaviliingi yookaan adeemsa namni sochii taasisuudha jechuudha. Tiraavil viloogan jedhu kanaan jecha kiyyaanan jijjiiradha. Amaariffaan isaa ta'uu, Ingiliffaan isaa ta'uu, afaan Oromootiin whatever afaan barbaadaniin barreessuu dandeessu jechuudhaani akkuma argaa jirtan. Kontentiin kiyya afaan Oromooti waan ta'eef amma imala koo jalqabaa jedhee afaan Oromootiin barreeffadha jechuudha. Maaliif namoonni viidiyoo kiyya ilaalan irra guddoon isaanii Oromoodha waan ta'eef salphumatti dubbifatee imala koo jalqabaa kan jiru kun guddisuu xiqqeessuu akkuma argaa jirtan akka barbaannetti gara barbaanne bunnee haala kanaan teechuma isaa sirreeffannaa jechuudha jalqaba irratti. Isheen jalatti argaa jirtan kun immoo just akka siloogaanii yookaan wanta waa'ee isaanii nu dubbachuu danda'u fakkeenyaaf koottaa gaarreen baalee daawwannaa jedhee barreessa jechuudha. Kana jechuun inni bakki inni deeme kun gaarreen baaleetti tokkoffaa irratti sanarratti immoo isinillee affeerraa godhaan jira jechuudha. So erga haala kanaan barreessinee booda xinneessuu guddisuu sarara tokkoon sarara lamaan akka barbaannutti tottolchannaa jechuudha. An sarara lamaan akka ta'u barbaada waan ta'eef sarara lamaan kan argamtee jibadhee raawwadhee booda akkuma argaa jirtanii barreeffamni keenyaa taa'ee jira. Kalarii jijjiiruun hin danda'ama jechuudha. Bifa barreeffamichaa jijjiiruun hin danda'ama. Ishee argaa jirtan gara jalaatti kalar kan jettu kun jirti. Ishee kana yeroo tokko gaafa cuqaasnu kalarii nuti filannu baha. Akkuma yeroo jirtan diimaa filadheetiin jira. Gara jalaatti immoo booldi kan jiru kun barreeffamni kun guddatee akka naa mul'atu naa godha waan ta'eef isa kana haala kanaan erga filattanii booda akka kana nuuf fakkaataa jechuudha. Akkasumas immoo ishee jala kana teechuu jirtu kana
wanta barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Yoo barbaade irraa balleessuu dandeessu. Ani maqaa YouTube kiyyaatiin teessisuu barbaade haaromsaa teek jedheen haala kanaan itti barreeffadhaa jechuudha. So ergaan akkanatti barreessee raawwadhee booda kalarii isaa jijjiiruun barreeffama isaa booldi gochuun akka isinii bareeduu danda'u godhuu dandeessu jechuudha. Ani akkuma jirtan kalarii tokkicha calliseetuma filadha jechuudha. So kalarii gosa baay'ee as keessa jiru kana keessa tokkicha kiliikii gaafa irratti goonu haala kanaan bakka naa bareeda jennee yaadnu yeroo tokko kiliikii goona jechuudha. Akkasanitti biloo booldi kan jedhu immoo barreeffama canaa furdisa waan ta'eef ammallee nan fayyadama. Barreeffama ishee lakkoofsa lama ta'ee jirtu kan immoo hin barbaanne waan ta'eef dileetiin ishii godhee balleessee mallattoo sana pileeyidha waan taateef haa ta'e jechuudha. Akkuma qabu gara barreeffamichaa haaromsaa ta'ee jedhu kanatti achi butuu barbaade. Haala kanaan yoo qubaan qabdan teechan si jala sossobuu dandeessu waan ta'eef kastii kanaan yoo gootan isinii bareeda ta'a jedhee naa yaada jechuudha. So haala kana fakkaata kan biraa osoo jijjiirree immoo matiraafil bakka jedhu kanatti how to make money online inni kana jechuun yoo amma tambineelii kan biraa hojjechaa jirra jechuudha. Osoo imala keessaa baanee haala kanaan amma immoo waa'ee maallaqa onlaayinii irra hojjechuu barbaannu osoo ta'ee viidiyoon keenya waa'ee sanii osoo ta'e amma how to make money in 2022 just akkasumas how to money $2,500 in Ethiopia in one day in 2 hours just haga isinii ta'u sana deemuu dandeessu jechuudha. Akkasumatti ishee kana saampiliidha filannaa asirratti waan isinitti immoo bakkeen piroojeektii kun hin danda'amu fayyadamuun warra kaffaltii gaafatan waan ta'eef warra ishee hin qabne duwwaa kana keessa kan isinii ta'u barbaaddu filattu. Ani amma ishee kana filadhe jechuudha saampiliidhaaf. So isa kana gaafa filannu wanta asirratti argamu kun hundi isaa jijjiiramuu wanta danda'udha jechuudha. Keenyan bakka buufachuu dandeenya jechuudha. Asirratti kan barbaannu inni istaayiliidha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa kamiin akkaataa onlaayinii irraa maallaqa ittiin argachuu dandeenya jedhee an afaan Oromootiin hojjedha osoo ta'ee akkuma argaa jirtan barreeffama kana akkamiin onlaayinii irraa jedhee afaan Oromootiin barreessatii jira jechuudha. So yeroo tokko tokko gaafa barreeffamni dheeratu gas jala darbuu danda'a waan ta'eef haala kanaan fuuldura ishiitti irraa achi buttanii sirreeffattanii wal qixxeeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan hojjechuun hin danda'ama. So baakgiraawundiin isaa akkuma argaa jirtan diimaan duubaa kun baay'ee mul'achaatiin jiru waan ta'eef isa sanas illee onlaayin kan jettu qubeen walaa isa waan ta'eef barreeffamicha irraa gadi bunnee isa xiqqoo erga guddisnee booda barreeffama keenya itti ol deebisuu dandeenya jechuudha. Haaluma argaa jirtan amma yeroon guddise barreeffama kiyya guutuu naa baachuu danda'ee jira jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeechu yeroo barreeffamni keenya haga barreeffama achirra dura jiru san caalaa dheeratee nu jalaa gad dabarsuu jechuudha. Kanaaf haala kanaan asirratti immoo manii onlaayin kan jedhu kana haqnee jalqaba irratti akkamiin onlaayinii jennee waan ta'eef onlaayinii irraa maallaqa hojjechuu dandeenya. So inni haala kanaan barreessinaa jechuudha. Erga haala kanaan barreessinee barreeffama kanaan mallee akkuma duraa xinneessuu, guddisuu, kalarii isaa jijjiiruu akka barbaannu gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtan xiqqeessaan jira. Bakka isinii ta'u buubuttanii teechifachuu dandeessu jechuudha. Kalarii isaallee jijjiiruu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kalarii baay'ee jira. Garuu bakka kana baakgiraawundii kanaaf kan bareedu adiima waan ta'eef an adiittiin deebisee jechuudha. Isin kalarii barbaadan filachuu dandeessu. Yoo barbaadan baakgiraawundii jijjiirtu. Suuraa kana immoo jijjiiruu dandeenya. Amma riipilees kan jettu kan gara jalaa kana gaafatunnu oomishinii ittiin jijjiiruu dandeenyu nuuf kenna jechuudha. Oopshiniin kun inni carraawwan sadiitu jira. Carraa sadiin kana keessaa akkuma argaa jirtan asirratti gara jalaatti irratti upload footoo viidiyoo kan jedhu kana jechuudha. Upload inni jedhu kun bilbila keenyarraa suuraa qabnu bakka sana kaawwachuu dandeenya jechuudha. Footoo kan jedhu kun immoo suuruma onlaayinii gubbaarra jiran inni kun immoo viidiyoodha jechuudha. Anammaaf footuma onlaayinii gubbaa jiran kana keessaa tokko jettu keessa inni agarsiisa jechuudha. So haala kanaan suuraa baay'eetu baha. Suuraa baay'ee nu bahan kana keessaa suuraa viidiyoo keenya isa wajjin deemuu danda'u. Fakkeenyaaf tokkicha kana yoo akkanatti filanne kun maallaqa onlaayinii wajjin deema jechuu kiyya osoo hin taane bakka sana buusuun akka danda'amu sanitti agarsiisuuf jechuudha. Malee nama maallaqa harkatti baatu fa'aa nama waaw jedhee taa'u fa'aa wantoota akkasiitiin bareechuun hin danda'ama jechuudha. Kun akkamitti akka suuraa san bakka san goonee
bakka sana dhuunfachiisuu dandeenyu akka argitaniifan haala kanaan hojjechaa jira jechuudha. Maal godhannaa daawunloodii godhannaa jechuudha. Daawunloodii gochuudhaaf mataa gubbaarra baanee daawunloodii ishee jettu kana gaafatanni daawunloodii jettu kun jirti. Asirratti mallattoo lamatu nuuf jira. PNG jalqabaatii fi PNG daawwatee jalatti immoo suggest kan jedhu ni jira jechuudha. Suggest kan jedhu kun filatamaadha jechuudha. Kilikii yeroo tokko gaafa goonu kanaa qalbaan keessaa ishee daawunloodii jettu kana gaafa goonu salphumatti daawunloodii godhachuu dandeenya jirra jechuudha. Ayyee dhumarratti viidiyichi kana fakkaata. Yaada gaafii qeeqa waan isin galle ogaa jiraate koomenti seekshinii jala naaf kaa'aa nan dubbisa. Barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaan isin jedha. Sinan kabajaa nagaan naaf tura.